دائما كبتة دائما ولين دلقتها جرتي بر جتين تنيجو اللي كنا عمري كنا سديت تكتم خيس جرتي مال تو دلقتو يشيل أوجديمه ديمتى جتشودا أكا إلمون نما ديمتى دلقتو ديمتى دلقتو دندو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دي فما سافي كي بتامين نما سيرا والكبنيو كبجاسي كابو وان كان كيسا بي ما دي في متيون تون دامو ما تجراتي او كان دو ngora go chuandeti o ka wanne chuandeti jaba silafas hunda wolendene wolende munadate na tadura jirtu kanaf waan amma sheekana nasinjire kesa bay rakon ko yo anya de na wolin nyati yo anya tadabe tayi matete man tatu amma di fama gudda safikiya dilam min hadis mana ke kesa nagayan ta jirti kabajan amma waan biran disi tu ma biralle ha no isa duba la anamma waan takalle dubbachun barbadu mali fi dongoro ta sheen qabatu le hojirate dongora kana qabdi jechun barbadu irra wali tarbu wanjiro jira illa lawante fa amman atini waaya kana dis aye hada mana gadira share ko dia katiya degan aja tusilen amma gabu sa sura sen ati manati yana janati mana kira apa pertama kabaru jirkan safi anjar ko mo singaral wada ge ati mana kira kabalte jiratu danda udah kabdi opoleso woi mali wanda dinya jiftu woi safi abo bakka kero mujon dai mai tundi fatai agundi fatuni si bakka bannate agundi fatu jar kala sega tumbin de amma dis bakka janda lakka ni gabu sura isin bisa negero ni garu ibo ero tundi fatu faturi lakki garu dasera garu matne dubbe hotana wan tinje dubai irratti kero atille maka gelle dubai irratti jatti sibira jirti ero baade gote teesisu dandetta male media irratti kalema simbira dufte harra safiya takkana kana jette oso warri wa takkan dubbatin ajanda mucayyo tanirratti ofunke wallahi billahi aibi saw bole yangi ya de ngadda namni tokko colgaye biyati tanara ya kafale ani wa male bendo bani oto bui amma dubbi ma dubbe beekani akkana majarta tokko wa male da bendo bani wani simmana keessatti dalaydu isa godar safi lafatti dubbannera me safi na dhaggeeffadhama si ma safi na dhaggeeffadha safi lafatti wanna goda maarufe wallahi safi jira gaira ero maarufe ero ingutti barta koy jatti sima kenno na poleso si guddisa barbaadda tu wala dubai jiru gabbara asma fidde mi de harra nu gabbarta na geefad baba ki amma ila ewan sinjero pero naliska dis na wala geefad nu baba ki malash bardu bisi tumuru fi jechuun umurri oo matakalle ko wanti takallen keenna saafi kiya la la bile banat lilamna dis oo makana ke saabay malash baba ki kala diseran ambori ne takkatu par amarra saa gara yo feti gabbara gaafatu mana ke yo gaafatu wallahi wa takantu padu ke roda ke fatu yo mana ke sa sinil kan namarra jabsiti yo isin makana yu wallahi billahi yalbe sitikete amma boda kero ilkan kero yo jabeju ilkan isa yo jabeju abadan debe already kana boda kero nin dubbatu jadi wan charrata kono kenne sabi dagefat sabi na dagefat warabbal kaaba mucattiin tun amma nagaa normani jirte de mi kero no ina fatin kam garu mucattiin gargaara jettani miidiyaa kanarra nutti naasayna fayyaa qabdi mi deemte amma kana jedhu kun wallahi kero mal gona gargaara rabbo kero nanga hada jedi ya qabtani mucattiin gargaaru fayyaa qabdi deemte adalagat ero oromo disere di sabak ma ma isin gaafate gargaarsa man gara ajaa'iba marra ko ga bayo deemte dalagatte mujon tum mana ke mal godite marra katte abbo dalagatu obete o tete mal siga isafiyat ende siya gubisu marufe le asadekille banat le asadekille funka sisene ana fi wallahi masibirati mauzu billahi mar rabbi jedi ani mujayo ya mar ke opale sakiya mal rago dana chesitti sima rabbi ha guddisu doait sigo narayo gifa jedi wan doayo darbi be dafi doait ya
Ani waa'ee mucoo tanaa irraa qeerroo dhaggeeffadhu. Waa'ee mucoo tanaa situ warra dhufee dhaggeeffadhu laal. Situ warra dhufee asilaa irra dalagaa deemuu qabdu. Asilaa fayyaa qabdu. Namni haa sirbitu, haa teettu, akka feete haa nyaattu. Ka shabakaa danda'uwana, ka uffata isii danda'uwana, ka waa hunda isii mana isii danda'uwana jettee har'arraa qabee yoo rakkoo wahii mana kee keessa dhiyaate yoo an keessa bahee dubbadhe. Abbo mujattiinu dalaguu qabdu obboleessa kiyya. Duba shamarri marri carraa akkanaan argattu saafi. Shamarri marri carraa akkanaan argattu. Mucoo carraa argatte teettee haa nyaattu fataa haa jettu haa Mucoo deemtee dalagachuu dandeettu. Mucoo humna qabdu mana teettee haa sirbitu jechuun kun balleessu. abbaan eega Ani mana taa'e maal gocha ammaas. Abbo Siidaa wayii taatee Majuula ergaatuma jirtaa beekeerroo majuullu dalagataa irra La. Siidaa wayii dalagatu deemtee mana rabaatti lafaadhi. sila dubbiin Siidaa wayii taatee mana rabbi jedhi. taatee. Saafi namni 2000 kun fooloo naa godhu challenge naa kennaneera 200 oo galtee jedhanii godhaadhi nabboo kanan nu ga'e nu kalli walle. Godhaa jedhan godhaa. Namni 2000 kun rubbiis godhaa bal'aate. Wanni naa kennaneera hundi keessan galatooma ulfaadhaa taankii so much. Garuu immoo qeerroon jechuudha. Mana kuma 40 kafala. Mana kuma 40 kafala. Mana quality qabu san keessa mucoon tunu galu. Jireenya qeerroo keessaa barbaadnu nu ajandaa mujattii malee saafi. Anamma namni wayii keessa na barreessee maal argaa jira beektaa? Kuma 4 kafalattee kibili takkitti hamma biraa galutti galuu qabdi qeerroo bira. Abboo qeerroo miira keessa galchiin qeerroo Mana kuma 40 mana quality san keessa daa'ima tanaan akkami adda gali jette nyaachisuu barbaadda haa nyaatamtu jedhi gaati nyaachisuu barbaadda bara dina saasafi. Aboo birrii kafalattee haa galtu qeerroo bira kuma 3 akka. Qeerroo kuma 40 keessa kuma 4 kafaltee jiraachuu. Mujattii gara fidu wallaalee indoo mujattii na bira fidaayi. Yoo immoo qurxiin gara riyaad fidaa yoo jette. Ahaa. Laalaa Isinin nyaattan jechuun isinin nyaattanii namni biraa nyaatu jechuudha. Isinillee teessanumaa laala. mujattiin riyaa Mucoon daa'ima mucaan haa guddifatu. dassaafi bira dhaquu qabdi. Hin ta'u kunuunsa. Daa'imnu kanaaf lola. Isa walii galtanii. Waan tokko qeerroo kuma godhaa dhaggeeffadha. Waan tokko maaruuf dhaggeeffadha. Wannan dubbachaa. Meeqoo quftuu yoo nagarreen harkisi muteetarri sirra jira. Tokkoffaa dhaggeeffadha. Anka jechaa jiru. Quftuu lillee darbisi Kuma gaachuu. 40 kafala. Arabaa fi wannaa malee mana kuma 40 kafalu kana muciyyoo tana dandeera ji'a tokko ji'a lama. Allaqe isii gayaa kuma 3 kafalattee kifilii takkitti irraa fudhattee galuu danda'uu qabdi. Mana kaarabaa kafalattee isa dhugaati kun. Mana kaarabaa kafalattee waayifaa kafalattee akkanatti funyaan qabee qeerroon irraa fudhachuu qaba gatiisaa. Obboleessoo nama hin gabbarin. Oromoo kabaja jettee of hin miidhin. Oromoon kabajaan beeku. Oromoon ulfinni hin beeku warshaa dhabsiti. Mucaan akkasii bifaru mucaan amma akkasii miti dubbitu si Har'a osoo kaarabaa irraa fudhattee osoo mana kuma 4 irraa fudhattee manni qeerroo kuma 4 karaa kireeffama kifiliin tokko. Waliigala shuggaa kuma 40 kafalee qeerroon gaafaarra quuftuu gargaara jedhu. Qeerroon mana keessa kaayee kuma 3 kennuu fi barbaada obboleessa kuma 3 atti kamachiisa. Keessummaadha. Amaanaa itti kennanidha dubartii dhalleedha. Keessummaan immoo riskiidha. Homa jarri nyaattu nyaatanii nyaatti. Biyya kanatti immoo akkuma walii beeynu akkuma hundi kennaa beeynu garaan hin dhabamu karaa dhabama malee. Mucoon tun dubartiidha. Haa teettu Oromoon waan achi kaayeef aayilaa bira waan kaayeef rakkoo isii irra gayaaf achi kaayan. Jettiin tun dubartiidha. Daa'ima illee dhaganaa illee beeyte. Hundi kennaa obboleewwan qabna. Achuma sooteetti ani kiyyatti ni gammada. Garuu immoo qeerroon ifaan dalagaa maaliif dalagaa dalagattu. Namuu kabiyyaa baheef dalagaa fi waan ta'eef haa dalagattu. Garuu mana kiraa adda fuudhanii hoo mucoon tun baalagee taati. Digalee ni baala. Dubartiin gaafa adda horriyyaa namni horriyyaa argatte. Daa'ima tanaa miti guddoon iyyuu hin baxiraanti. Siigalee kanaafuu iyyuu qeerroo bira ta'e akka kiyyatti kana gaariidha achuma haadheetu aayilaa bira. Kifilii mana adda shuggaa qabattu eenyu jedhe isaa akka jireenya biyya kanaan beeytaniimi qeerroo biratti kuma 3 haa kafalattu. Kaarabaa haa kafalattu. Achumatti dalaga haraa ilaka qeerroo haa godhu qeerroon dalaga.
Qeerroo. Gaafa san uf kabajjii siin jedha gaafa san uf kabajji kafaltee deemtu dalagattu. Nama ofirratti hin baasin haa ta'u dubartii. Fayyaa qabu deemtee dalagattu. Mana qeerroo barnu dhaynee jirra. Mana qeerroo ani tahiyyanii beeka jechuudha. Mana keessummaa jenne. Keerroon dadhaben jenne hawwii nyaatte nyaatti. Maaltu isin ga'e sila isin qoy. Wanni godha amma qeerroo dalagaa. Osoo hin jedhin maaltu si ga'ee jedhe achi qabisaafin. Maaltu si ga'e maali? Maaltu si ga'e mee mucaa wantu nama hawwii Wanni naga'ee dhageeffatu amma qeerroon Oromoon natti kenne. Oromoon bor kabajaa naa kenna jedhee uf miidhaara. Tokkoffaa isa mucaa waa danda'uutu ayii godhaa fi umriin isaa haa dheerattu. maal ammanni sunuu kiyyaa yoo tajame deemee itti dhagaa baran. Waan goota nama kana Amma akkana haa goonu amma keerroon ganzaba argatu malee Qeerroo amma waan biifi naan jedheef malee qeerroo baasi jennaan qeerroon hin yalla baasi. dhagaa abbaa akkana godham nam tokko na jalan dubbatira dhageeffadhu saafi dhageeffadhu qeerroon mallaqa argatu malee etteemi yalla kifilii takka ati kafaliiti ati fucattiin qeerroon mallaqa argatu kifilii takka kuma sadi kafaliif qeerroo ati mallaqa irraa fudhadhu isaaf saafiin irraa haa kafalu Qeerroon deemee lama kenne sanuu ila. Wallahi mucayyoon tun kifilii takka kafaltee jiraachuu danda'uu qabdi. Manni shuggaa Ati guutuu kuma kaffalii- 40 kafalee qeerroon. Saafi. Way maal wanni Ati isin kaffalii- kaffalanii fuddee